hoteela Washington Hilton keessatti irbaata waggaa masaraa White House kan namoota bebbeekamoo aangoota mootummaa fi Pirezidaant Tiraamp hirmaachise irratti sagaleen kolfaa fi marii qondaaltotaa sagalee bakakkaa rasaasaatiin bakka bu'e. Pirezidaantiin Ameerikaa inni yeroo hundaa of tuulummaadhaan miidiyaa dura dhaabbatu halkan kana dhaadannoo isaa dhabee xiqqoota isaa warra Secret Service jedhamaniin akkaantuu taatii butamee qe'eessaatti baqachiifame. Haleellaa kana keessaa Iraan harka qabdii laataa gaaffiin jedhu bal'inaan dhaga'amaa kan jiru yoo ta'u, namichi eegumsa sibiilaa Ameerikaa cabsee pirezidaantii ittaanaa pirezidaantii fi ministeera ittisaa hundaa gidduutti qawwee dhukaasee jedhamee eenyudha. Iccitii kana bal'inaan qabannee jirra. Osoo addunyaan guutuun ija ishee gara magaalaa guddittii Paakistaan Islaamaabaaditti garagalchite tarii mariin carraadhumaa kun waraana Baha Giddu-galeessaa kana ni dhaabsisaa laata jechuun eegdu saatiiwwan muraasa darban keessatti kirkira siyaasaa fi dippiloomaasii madaallii hundaa garagalcheetu dho'e. Wanti Islaabaad keessatti mudate Kufaatii marii nagaa kan iccitii jabaan dabaalamedha. Bal'ina isaa ni dhageessu. Eegduun warraaqsaa Islaamaa Iraan ifatti ba'e ibsa jabaa kenneen calliinsi keenya dadhabina osoo hin taane obomboleettii ebedda duraatti jechuun madaallii waraanaa guutummaatti garagalche. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii kana bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Stay back! Wait for the side. Wait for the side. All right. Washington DC halkan nagaa fi gammachuun guutamee eegaluuf ture. Garuu daqiiqaa muraasa keessatti garaam ebedda naasuu fi dhiphinaatti jijjiirame. Hoteela Washington Hilton keessatti irbaata waggaa masaraa White House kan namoota bebbeekamoo aangoota mootummaa fi Pirezidaantii Tiraamp hirmaachise irratti sagaleen kolfaa fi marii qondaaltotaa sagalee bakakkaa rasaasaatiin bakka bu'e. Pirezidaantiin Ameerikaa inni yeroo hundaa of tuulummaadhaan miidiyaa duratti dhaadatu halkan kana dhaadannoo isaa dhabee xiqqoota isaa warra Secret Service jedhamaniin akkaantuu taatii butamee gara qe'eessaatti baqachiifame. Maaltu mudate? Wanti mudate oduun ba'aa jiru hagam sodaachisaa akka ta'e ni akeekama. Yeroo Pirezidaantiin Tiraamp ittaanaan isaa fi giiftii dureen isaa galma sana keessa jiran balbalaan eegumsaarraa nama hidhate tokkotu qaxxaamuruuf dhufe. Yeroo loltoonni ittisaan dhukaasni 5 hanga 8 dhaga'ame. Galmichi inni namoota bebbeekamoo addunyaa kanaa fi hooggantoota siyaasaatiin guutame jeequmsa guddaa keessa seene. Hoteelichi hatattamaan heelikoopterotaa fi makiinaalee sibiila uffataniin marfame. Tiraamp ija uummataa duraa miliqfame. FBI'n namichi qawwee damoo qabatee akka dhufee fi to'annoo jala ooluusaa mirkaneessee jira. Garuu gaaffiin guddaa fi onnee peentaagoon raasu namichi kun akkamittiin eegumsa cimaa Washingtoniin keessa cabsee as ga'e? Isumaayyuu yeroo haalli waraanaa Baha Giddu-galeessaa Iraan wajjin ho'aa jiru kanatti Tiraamp namicha kana dhukkubsataa sammuu jedhee waamuun dhimma kana salphaatti dhiisuuf yoo yaalu gabaasonni akka ibsanitti poolisiin Kaalifoorniyaa mana namichaa kanaa sakatta'uuf socho'ee jira. Kun dhimmi kun dhuunfaa qofa osoo hin taane shira bal'aa tokkoof qophii yookaan hidhataa garee biroo wajjin qabaachuu mala kan jedhu shakkii uumee jira. Mee dhugaa Tiraamp dhoksuu barbaade haa ilaallu. Haleellaa kanaaf Iraan harka qabdii gaaffii jedhuuf Tiraamp lakkii jedhee deebisuus Oromoon itti ufa jechuun shakkii cimaa uumee jira. Tiraamp namni dhiyeenya kana hooggantoota Iraan ajjeeseera jechuun dhaadachaa ture. Har'a manuma isaa keessatti balaa ajjeechaa jala yeroo oolu uummanni addunyaa tarii Iraan gumaa ba'uuf dhuftee laata jechuun yaaduun isaaniin oolu. Iraan kanaan dura pirezidaantotaa fi jeneraalota Ameerikaa akka adamsituu fi akka adabduu beeksisuun ishee ni yaadatama. Wanti hunda caalaa Tiraampiin qaanessu garuu amala isaa isa sodaataa dirreetti ba'uusaati. Pirezidaantiin ani addunyaan bulchaa humna hundaan nan lolaa jedhu dhukaasa qawwee adamoo tokkoof olofii isaa White House keessatti dhokatee jira. Pirezidaantichi erga miliqee booda eegumsi hoteela kanaa gahaa hin turre jechuun ofirraa quuf yaale. Kun Tiraampiif qaanii ture. Biyya isaa keessatti eegumsa ofiifuu gochuu yeroo dadhabe kanatti akkamitti Baha Giddu-galeessaa fi Iraaniin to'achuu danda'a? Seenaan Tiraamp dhimma ajjeechaatiin wal qabate kun kan jalqabaa miti. Bara 2024 keessa Floridaatti yaalii ajjeechaa irraa ooluun isaa ni yaadatama.
Ameerikaan isheen dimokiraasii fi nagaa addunyaa lallabdu har'a biyya pirezidaantii ishee guyyaa guyyaan adamsamuu fi ajjeefamuu fi yaaliin irratti geggeeffamuu taatee jirti. Warqii siyaasaa keessoo Ameerikaa fi waraana isheen alatti bantee biyyattii ibiddatti geessee jira. Murarratti Tiraamp irbaanni kun guyyaa 30 keessatti deebi'ee godhama jechuun of jajjabeessuuf yaalus hooggantoonni tikaa isaa garuu achi deebi'uu hin dandeessu jechuun dhorkanii jiru. Tiraamp bakka uummanni itti wal ga'u hundaa soraachuu eegalee jira. Waraanni inni Iraan irratti labsee madaalli addunyaa qofa osoo hin taane nageenya dhuunfaa isaayyuu sarbee masaraa cufaa keessatti akka inni hantuutaa durree sodaatutti jiraatu isa dirqisiisee jira. Haalli har'aa kun dhugaa tokko lallabaa. Tiraamp amma fedhe xiyyaaraa fi doonii yoo qabaatellee ofii isaa rasaasa tokkorraa eeguuf dandeettii dhabee jira. Iraan fageenyatti isa dhiphisaa, uummanni isaa immoo dhiyootti isa adamsaa jiru. Ajjechaan Tiraamp irratti yaalame kun haleellaa dhugaatii moo fiilmii fi diraamaa qindaadhaa gaaffiin jedhu akka abiddaatti guutummaa Ameerikaa wal ga'ee jira. Iccitiin guddichi fi addunyaa afaan qabachiise garuu faallaa kanaa akeeka. Mee dhugaa kanaa haa ilaallu. Namichi eegumsa sibiilaa Ameerikaa cabsee pirezidaantii, ittaanaa pirezidaantii fi ministeera ittisaa hunda gidduutti qawwee dhukaasee jedhame eenyudha? Erga qabamee booda eenyummaan isaa yeroo saaxilamu FBI'n illee ifatti dubbachuuf qaanee jira. Maqaan isaa Kool Toomaas Aalaan jedhama. Umuriin isaa waggaa 31. Inni shororkeessaa leenji'aa miti. Ijaarsa waraanaa Iraan wajjin hidhata hin qabu. Faallaa isaa inni barsiisaa dhuunfaa fi dargaggeessaa ogeessa kompiitaraa kan tapha viidiyoo hojjetee of gammachiisudha. Eenyummaa teekinooloojii fi injineeringii kan qabu ta'us nama waraanaaf qophaa'e hin fakkaatu. Gaaffiin guddaan sammuu namaa dhiphisu garuu dargaggeessi tapha viidiyoo uumuun beekamu kun akkamittiin eegumsa sekireet servisii isa addunyaarraa cimaa jedhamee faarfamu bakka qondaaltonni gurguddoon guutanitti cabsee seeni. Tiraamp namicha kana dhukkubsataa sammuu jedhee tuffachuuf yaalus uummanni addunyaa garuu shakkii guddaa keessa seenee jira. Namni dhukkubsataan akkamittiin hulaa waraanaa fi tikaa xaxamaa kana keessa hulluuqee darbuu dandeenya? Wanti shakkii kana gara dhugaa sodaachisaatti jijjiire garuu taatee miidiyaa Fox News irratti kallattiin raawwatamedha. Fox News miidiyaa Tiraampiin deeggaruu fi olola isaa addunyaatti tamsaasuun beekamudha. Gaazexeessaan miidiyaa kana iddoo balaan kun itti uumamerraa kallattiin gabaasaa osoo jiru afaan isaarraa jechi iccitii baasu tokko miliqee beem. Gaazexeessichi haala jiru yeroo xiinxalu wanta asitti deemaa jiru kun waan dhugaa hin fakkaatu, tarii kun haala qindaa yookaan diraamaan hojjetame osoo inni jedhu battalumatti sagaleen isaa qilleensarraa kutame. Giddugaleessi miidiyichaa sagalee gaazexeessaa ofiisaa ukkaamse. Maaliif sagaleen isaa kutame kun gaaffii salphaa miti. Yoo miidiyaaleen mormitootaa akka CNN waan kana dubbatanii jirutti deeggartoonni Tiraamp oduu sobaa jedhanii jalaa miliqu turan. Garuu yeroo miidiyaan ofii isaanii inni sirnicha tajaajiluyyuu dhugaa kana liqimsuu dadhabee afaaniin baasu. Dhimmi kun fiilmii waraanaa Tiraamp ofii ijaaree ta'uusaa akeeka. Sagalee kutuun isaanii dhiphina, sodaa fi iccitii dhoksuuf tattaaffii taasifamedha. Walumaa galatti Tiraamp yeroo ammaa kana rakkoo guddaa fi dhiphina keessa jira. Waraanni inni Iraan irratti banee bu'aa inni barbaade hin finne. Iraan ulaa Hormuz cuftee dinagdee Ameerikaa fi addunyaa huutee jirti. Loltoonni Ameerikaa Iraan keessatti oksijiinii dhabanii dhiphachaa jiru. Miidiyaaleen dhiyaayyuu kufaatii waraanaa kana saaxilaa jiru. Kanaan wal qabatee uummanni Ameerikaa qaala'insa jireenyaa fi bobaatiin aaree Tiraamp irratti hiriiraa jira. Haala kanaan yeroo dhiphatu Tiraamp tarsiimoo xiyyeeffannoo jijjiiruuf fayyadamuun filatee jira. Addunyaan waa'ee kufaatii waraanaa Iraan, waa'ee cufamuu ulaa Hormuzii fi waa'ee liqaa biyyaalessaa doolaara tiriliyoona 39 ga'e sanaa akka hin dubbanneef dhimma fi onnee namaa rarraasuun uumuu qaba ture. Ajjechaan irratti yaalame jechuun miira uummataa ofitti harkisuu fi akka gootaa dhiibbaan irratti geggeeffametti of dhiyeessuuf diraamaa kana qindeessee jedhamee shakkamaa jira. Dargaggeessaa tapha viidiyoo hojjetu kana kiyyoo keessa galchuun akka gooftaa shororkeessaatti dhiyeessuun isaa waraanaam ololaam isaa qaamaa ta'uu malaam jedhamaa jira. Osoo addunyaan guutuun ija ishee gara magaalaa guddittii Paakistaan Islaamaabaaditti garagalchite tarii mariin carraadhumaa kun waraana Baha Giddu-galeessaa kana ni dhaabsisaa laata jechuun eegdu. Sa'aatiiwwan muraasa darban keessatti kirkira siyaasaa fi dippiloomaasii madaallii hundaa garagalchuutu dho'e. Wanti Islaamaabaad keessatti ta'e kufaatii marii dilee qofa miti. Inni raafamaa lafa siyaasaa isa Tiraampii fi ogeeyyii Peentaagoon harka qullaambisee of tuulummaa isaanii daaraa godhedha. Mee dhugaa ajaa'ibaa minjaala marii kanaaf akkamitti akka gufate haa ilaallu. Ergamtoonni pirezidaantii Doonaald Tiraamp Jared Kushnerii fi Steve Witkoff Iraaniin dhiibbaa waraanaatiin jilbeenfachiifneerra har'a waraqaa harka kennachuu mallatteessisuuf deemna jedhanii of jajaa Islaamaabaad seenan. Jiddu seentuun Paakistaanis beellamaa fi sagantaa hundaa qopheessitee turte. Garuu leenci faarsam deebiin eegamne kenne. Ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiin
murtii ofitti amanummaa guutuun osoo ergamtoota Ameerikaa kanaan ijaan illee hin argin beellama sana hunda dhiisee fashaleessuun tasaa Islamaabaad keessaa ba'ee balalee. Arakshiin yeroo achi ba'u ergaa cimaa tokko dabarsee amalli kiyya kun Ameerikaa wajjin mari'achuuf osoo hin taane Omaaniif Raashiyaa daawwachuufi. Tarkaanfiin kun dippiloomaasii keessatti rukuttaa qaraadha. Ameerikaan kottaa naaf mallatteessaa yeroo jettu Iraan ammoo nuti dhiibbaa fi doorsisaa jala teenyee hin mari'annu gatii keenya ni beekna jechuun ulaagaa ishee guddifte. Kun baqachuu osoo hin taane tooftaa gatii ofii ol kaasuufi madaallii humnaa of harkatti galchuuti. Iraan minjaala marii kanaa kanniisteef dadhabdee osoo hin taane yeroo fi haala ofii isheetiin mari'achuu waan barbaadduufi. Oduun kun yeroo masaraa White House ga'u Pirezidaantiin Tiraamp dallansuudhaan dho'e. Tiraamp inni of tuulummaadhaan addunyaa jajuu barbaadu hatattamaan imalaam ergamtoota isaa haquu isaa labse. Haadhi isaa kana miidiyaa hawaasaa isaa Truth Social irratti ba'uun ololaa sammuu haaraa bane. Iraan keessaa eenyutu aangoorra akka jiruyyuu namni beeku hin jiru. Hooggansi isaanii diigameera wal nyaachaa jiru jechuun barreesse. Tiraamp haasaa isaa kanaan maal gochuu barbaada? Erga hoogganaan olaanaa Ayatollah Ali Khamenei wareegame hooggansi haaraan mujtabaa Khamenei Iraan keessatti bittinnaa'eera jedhee addunyaa fi uummata Iraan amansiisuu fedhe. Garuu dhugaan lafa jalaa faallaa kanaatiin Tiraamp haasaa kana kan dubbateef salphinaam ergamtoonni isaa Islamaabaad keessatti mudatan sana uwwisuuf Iraan warra wal dhaban waan taateef mariin fashalaa'e jechuun ofirraa quufi. Iraan keessatti wallabbiin yoo jiraatellee yeroo diinni alaa dhufu Iraanota caalaa saba akka sibiilaa tokkoomu hin jiru. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu dippiloomaasii Iraan agarsiisu garuu imalaam Arakshiiti. Arakshiin Islamaabaad irraa ba'us akka waan guutummaatti dhiisee deemetti osoo hin taane Arakshiin Omaan biyya yeroo hundaa dhimma Iraanii fi Ameerikaa jidduu seentuufi. Moskoo Raashiyaa michuu Iraan ishee guddittii fi humna nuukileeraa erga daawwatee booda eebee Islaamaabaaditti akka dhufuun ifa godhee jira. Kana qofas miti Arakshiin osoo Paakistaan irraa hin ba'in dura ajajaa waraanaa Paakistaan Jeneraal Asim Muniiriif ergaa dhoksaa fi ulfaataa tokko kennee deeme. Ergaan sun maal akka ta'e Waashingiten malee namni beeku hin jiru. Tooftaan Iraan kun gaachana dippiloomaasii ijaaruudha. Iraan Ameerikaa wajjin fuulaa fuulatti taa'uu ishee dura utubaa ishee jabeessuu barbaaddi. Moskoo deemuun deeggarsa Puutiin mirkaneeffachuun Omaan deemtee dhiibbaa dippiloomaasii uumuu fi Paakistaanitti ammoo dhiibbaa waraanaa fayyadamtee Ameerikaa kiyyoo keessaa galchuu barbaaddi. Iraan waraana kanaan diina ishee jilbeenfachiisaa jirtu kana minjaala marii irratti laaftee dabarsitee kennuu hin feetu. Walumaa galatti mariin Islamaabaad har'aa fashalaa'uun isaa kufaatii Ameerikaa fi injifannoo tarsiimaa Iraaniiti. Tiraamp nagaa dhiyeesseera jedhee yeroo sabu Iraan ulaagaan kee gita keenya miti jechuun waraqaa isaa deebistee jirti. Addunyaan ammaa Arakshiin meeshaa fi gorsa Moskoo irraa fuudhee dhiibbaa Omaan qabatee yeroo inni gara Islamaabaad itti deebi'u Tiraamp fuuxinee duubatti deebii hin qabne akkamii akka dhiyeessu hafuura qabatee eegaa jirti. Iraan misaayilaan qofa osoo hin taane sammuu fi dippiloomaasiidhaanis Ameerikaa raasaa jirti. Eegduun warraaqsaa Islaamaa Iraan kana keessaa ifatti ba'uun calliinsi keenya dadhabina osoo hin taane obomboleettiin ebedda duraatti jechuun madaallii waraanaa guutummaatti garagalche. Ibsi har'aa kun ibsa idilee osoo hin taane inni waraana sammuu yaadannoo seenaa fi akeekkachiisaa murtii dhumaa of keessatti baata. Eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan haleellaa dhiyeenya kana Ameerikaa fi Israa'el magaalaa Isfaan irratti raawwatan akka injifannootti osoo hin taane akka kufaatii seenaa Ameerikaa isaaraatti dhiyeesse. Wanti hunda caalaa peentaagoniin qaanessu garuu Iraan waraana kana seenaa waggoota 46 duraa wajjin wal qabsiisuu isheeti. Bara 1980 guyyaa akka har'aa kana Ameerikaan humna addaa ishee erguun lammiilee ishee Iraan keessaa baasuuf duula Opereeshinii Eagle Cloud jedhamu gammoojjii Xaabaas keessatti gaggeessite. Xiyyaaronni ishee walitti bu'anii ibiddaan gubatanii salphina seenaatiin galuun isaanii ni yaadatama. Iraan irraa Tiraampiin seenaa irraa hin barannee lolli keessan inni Isfaan irraatis akkuma gammoojjii Xaabaas sanaatti salphina isiniif ta'eera jechuun qaanessitee jirti. Iraan waraana Ameerikaa fi Israa'el yeroo ammaa kana ishee irratti banan kana salphaatiin ilaalle. Ibsicha keessatti waraana kana waraana dirqisiifamaa sadaffaa jechuun moggaasee jirti. Inni jalqabaa waraana Saddam Hussein waliin ture. Inni lammaffaan waraana dinagdee fi dhiibbaa ture. Iraan biyya waraana kanaan mo'amtuu osoo hin taane biyya waraana kana keessatti diina ishee guutummaatti laamsheessitee of tuulummaa addunyaa daaraa gootuu ta'uu ishee labsitee jirti. Ameerikaan maaliif Iraan yeroo tokko dhukaasa dhaabdii tarii dadhabdeetii jettee yeroof gaafattu. Eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan deebi'oonni diinaa bittinneessuu kennee jira. Haalli calliisaa humna qabeessaa yeroo ammaa nutti agarsiisaa jirru kun madaa'uu yookaan dadhabina keenya irraa kan madde miti. Inni murtii tarsiimaa kan kallattii hoogganaa olaanaa Ayatollah Mujtabaa Khamenei irraa kennamedha jedha.
Kana jechuun Iraan akkuma leencaam adamsuuf qophaa'u humna ishee walitti qabuun ija diinaa qo'achaa yeroo sirrii ta'etti diina ofii guutummaatti liqimsuuf eegaa jirti jechuudha. Wanti hunda caalaa Tiraampiif jeneraalota Ameerikaa dhiphisee fi ija isaanii bitaa galche galuun akeekkachiisaa asii gadiitiin diinni keenya dogoggoree herrega xiqqoo yoo uume deebiin keenya tilmaama isaanii hundaa ol kan ta'uu fi bombaleetti ibiddaa kan isaanitti roobsu ta'a jedha ibsi eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan. Dabalataanis Iraan dhugaa waraanaa lafoo Ameerikaa eegaluuf jirti jedhamu sanaaf deebii arrabsoo fi gootummaa of keessaa qabu kennitee jirti. Dandeettiin basaasaa fi ittisaa keenyaa sadarkaa olaanaarra jira. Yoo lafa keenya sarbitan nuti iddoo awwaalchaa qofa osoo hin taane mooraa boojamtoota waraanaa isiniif qopheessinee qophii xumurreerra jettee jirti. Yaadaam Ameerikaan Iraaniin dhuunfanna jechuun yeroo abjattu Iraan ammoo loltoota keessan akka hoolaa qabne hidhuuf mana hidhaa isiniif qopheessineerra kottaa jechuun diina isheetti dhaadachaa jirti. Walumaa galatti dhugaa inni guddicheef dinagdee addunyaa hudhaa jiru ulaa Hormuziidhaan wal qabata. Ameerikaan uggura galaanaa labseera jechuun yeroo dhiichistu eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan garuu ifatti ulaan Hormuz guutummaatti to'annoo keenya jala jira jechuun ulaan dinagdee addunyaa eeyyama Iraaniin alaa akka hin sochoone mirkaneessee jira. Iraan madaallii waraanaa misaayilaa fi qawweerraa gara waraana sammuu fi obsaatti jijjiiraa jirti. Ameerikaan waraanaa riifachiisaa barbaaddi Iraan garuu calleensaa humna qabeessaa filattee diina ishee dhiphisaa jirti. Inni maaliif hin dhukaasne jechuun yeroo dhiphatu Iraan mooraa boojamtoota ijaarti. Bishaan Hormuz cuftee qottaam dacheen Iraan awwaala keessanaa ta'u jechuun ofitti amanamummaa guutuun eegaa jirti. Waraanni kun amma waraana sibiilaa qofa osoo hin taane waraanaam eenyutu dura jilbeenfataam kan jedhu ta'ee jira. Eegaan kabajamtootaam dhaggeeffattootaam Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolaamaam kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.